warri kaleessa hin sobdaa sobaadhaan jettan kunooti dubbiin amma dhugaa taatee jirti jechuudha. Viidiyoo kaleessa hojjedhe irratti Jawaar Mohammad qabsoon akka inni barbaadetti deemaa fi hin jirtu. Hayyoota Oromootitti illee bilbilee hayyoonni Oromoo illee wanni sibira dhaabbannu hin jiru. Dura nu diddee kanaafuu sibira hin dhaabbannu jedhaniini saniin booda mootummaa jala araarfachuudhaaf deemaa jira. Mootummaa wajjin araaramuu barbaadaa jira isiniin jedhaa ture. Koomentii viidiyoo kaleessaa deema maal naan jettanii sobdaa naan jettan. Kunooti har'a dhugaan as baatee jirti jechuudha. San keessa kan jalqabaa waa'ee hayyoota Oromootiin wal qabatu jechuudha. Maal isiniin jedhee ture guyyaa kaleessaa jechuudha. Hayyoota Oromootitti bilbilee amma sa'aatii isaa sa'aatii ammaati yeroo isaa yeroo kana qabsoo bifa haarawaan eegallaa mootummaa kana irraa buufnaa jedhee inni itti bilbilaan hin ta'u sin dhageenyu indum amma deebineetiniin mootummaa kana cinaa dhaabbannaayyuu jedhanii isiniin jedhe kijibaanaan jettan. Kunoo ani ragaa itti qabaadhu malee waan tokko irraa hin dubbadhu. Kunoo hiriyyaa isaa keessaa kan yeroo isa wayyaanee irratti waliin qabsaa turan keessa jechuudha. Dr. Henok Gabbisaa miidiyaa irratti dhiyaatee dubbatee jira. Henok Gabbisaa kan inni jedhee Jawaar Mohammad tokkoffaa mootummaa kana kuffisuu hin danda'u. Caasaa mootummaa kana ittiin kuffisullee ijaarratee hin qabu. Kanaaf mootummaa kana isa dhiisii woboonuu kuma dhibbaan bosona keessa jiru kuffisuu hin dandeenye. Inni waan ittiin kuffisu hin qabu. Naa'ol waadaan taane uummataa galaa jira. Ispeeshaalii yeroo pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron dhufsanii kanaan booda deebitee Finfinnee arguu hin dandeettu suuraa itti kaa'uudhaaf siif ta'a kan jedhan Dr. Henok maal jedhee hiikee akka waan humnaa ol waadaa uummataa galee fi akka waan mootummaa kana kuffisuu danda'utti waadaa seenaa jira. Wanni amma Jawaar Mohammad mootummaa kana ittiin kuffisu takkallee hin jirtu. Caasaa tokkollee hin qabu. Beekamtii qabaachuu danda'a. Kanaan alatti jedhe keessumattuu maal jedhee wanni amma mootummaa kana kuffisuuf sodaachisu tokkollee hin jiru jedhee lafa ragaadhaaf jechuudha. Viidiyoo kana dhageeffadha. ሰሞኑኛውን የጃዋር እንቅስቃሴ እንዴት እየተመለከትከው ነው? አስተያየት ልሰጥበት የምትፈልገው ነው? በጣም ነው የምፈራለት። ለምንድን ነው ኦቨርሴል እያደረገ ነው? ብዙ ነገር ኦቨር ፕሮሚስ እያደረገ ነው። የመጨረሻው ሊሆን ይችላል። አብይ ሰው ማክሮን ፎቶ ምንድነው አውቶግራፍ ያስፈርመው ሲል ጎሌ አላማዬ ብልጽግና ከስልጣን ማባረር ነው ኦልሬዲ ዲክሌር አድርጓል ማለት ነው። ሶ ኦቨር ፕሮሚስ እያደረገ ነው ያለው ካለው ሪያሊቲ ጋር ላይሳካለት ይችል ይሆናል የሚል ስጋት አለ ማለት ኦፍ ኮርስ በግለሰብ ደረጃ ሳይሆን ያ ላይሆን ይችላል የሚል ግምት አለ። ፕሮባብሊ ናት አይሆን ኢንኮርፖሬትድ የሆነ ስነ ስርዓት የራሱ እንትን አለው ብዬ አብይን ከስልጣን ሊያስባረው የሚችል መዋቅር አይኖረውም፣ በጭራሽ አይኖረውም። ኦላም አልቻለውም ታጥቆ በመቶ ሺህ የሚሆን ወጣት ማለት ነው። በጣም ነው የሚፈራለት። በጣም ለምንድን ነው ብልጽግና አይደለም የሚፈራለት። ኦቨር ፕሮሚስ አድርገህ ከዚህ በፊት ያስከተለውን ጉዳት አይተናል። ኦቨር ሴል አድርገህ ኦቶሪቲን ስታብሊሽ ለማድረግ የሚፈጥሩ ችግሮችን አይተናል። ተመሳሳይ ደጃፉ አያስፈልገውም። ፖለቲከኛ ስለሆነ እንዲሳካለት የሚደረገው ሁሉ ድጋፍ ያስፈልጋል። እንዲሳካለት ምንድነው የሚሳካለት? እሱም አናውቅም። አሁን ላይ ግልጽ እናውራ ከተባለ አብይና ብልጽግናን ከስልጣን የሚያወርድ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። አሁን ብልጽግና የሚያካሂደው የሚያራምደውን ስነ ስርዓት የሚገረስስ ትግል አልተፈጠረም እስካሁን። ካምቢራሞ የቹዳ ሞቱማ ዲፈማ ጋፋቻ ጅራቹ ኢሳ ከን አገርሲሱ የቹዳ ijoolleen keenya dogoggoruma waan hin taane keessa akka hin galleefin kan isinitti himaa jira jechuudha. Kan agarsiisu guyyaa har'aa raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa walgayii yaamee jira jechuudha. Walgayii kanarratti tokko ajandaa irraa dubbatan ajandaa biyyaatii fi dhimma biyyaatii fi
ajandaa paartichaa irraa akka ta'e muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad ibsee jira jechuudha. Kanaan wal qabatee Jawaar Mohaammed maal jedhee gaafataa jira jechuudha. Amma dhiise kawaan duraa san dhiisee maal jedhee gaafataa jira. Koreen hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa walgahee jira. Walgahii kanaanii waraana deemaa jiru kanaaf furmaata akka laatan irraa eeyna. Akkasumallee immoo gibira ummata irratti guddate dachaa 3,000 ka guddate 300 ka guddate sani dachaa 100tti 300 akkasuma akka dachaa 100tti gadi akka buusan abdii irraa qabnaa jedheeti shilachuu jalqabe jechuudha. Kadhachuu jalqabee jechuudha. Gaafa duraa maal jedhe induu akka waan mootummaa kana buusuu barbaadutti alkallattiin maal godhaa jira jechuudha. Amma mootummaa alkallattii akka irratti hin beeynetti dhiifama gaafachuu barbaadaa jira jechuudha. Kan biraa immoo yoo mootummaa waan kana duubatti deebisu taate baay'ee amma jijji waan ani mootummaa irratti dhiibbaa godheeni wanni kuni duubatti deebi'e jedhee namoota isa jala Ingilisa afaan namni Ingilisa jedhu namoota sanniinitti himuu barbaadaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti Jawaar Mohaammed qabsoon akka inni barbaadisanitti deemaa fi hin jiru. Akkanumaan ijoolleen keenya keessattuu warri biyya keessaa jechuudha waan hin taane dubbatina of eeggannoo godhaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf viidiyoo kana sheer, laayik, kooment gochuu hin dagatina. Negata.